Maqaan koo Barattuu Hawwii Abbuu jedhama. Mana barumsaa koo Akaadaamii Bright Kids kan amma isiniif dhiyeessu barnoota gadaa. Tokko tuqaa tokko ce'umsa raabaa gara doorii. Gulantaalee gadaa keessaa akkuma gulantooleen biraa ce'umsa gaggeessanitti isaan keessaa tokko ce'umsa raabaa gara dooriiti. Ce'umsa raabaa gara doorii keessatti jiloota gaggeeffaman hedduutu jiru. Isaan keessaa daannisa murachuu, waddeessa murachuu fi qajimaa murachuun isa tokkodha. Waddeessa murachuu fi qajimaa murachuun naannoo Gujiitti yommuu taasifamu, daannisa murachuun immoo Booranatti kan gaggeeffamudha. Qajimaa kan muratan miseensota dubartootaati. Akkasuma miseensota dubartootaa abbootii warraa isaanii Oromoorraa gara Gadoomatti ce'anidha. Qajimaa fi waddeessa murachuun akkuma dura jenne Gujiitti gaggeeffama. Waddeessa murachuu dursee kan gaggeeffamu qajimaa murachuudha. Sababni isaas Oromoon dubartiif kabaja kennuu isaa kan agarsiisudha. Inni itti aanee muramu immoo waddeessa murachuudha. Waddeessa kan muratan miseensota dhiirotaati. Inni itti aanu daannisa murachuu. Daannisa murachuu akkuma jenne Booranatti gaggeeffama. Daannisni kan muratan miseensota dhiiraati. Daannisa muramu karaalee lamaan kennama. Innis ilmaan kormaatii fi ilmaan jaarsaatiif. Ilmaan kormaatiif kan kenname yommuu raabaa gara doorii ce'anidha. Ilmaan jaarsaatiif kan kennamu immoo yommuu gaafa maqbaasa isaaniiti jechuudha. Inni itti aanu immoo gumaadha. Gumaan ajjechaa namoota lamaan jidduu raawwatame irra deebi'ee ajjechaan biraa kan raawwatamne araara buufamudha. Gumaan gosoota lamatu jiru. Gumaa danuu fi gumaa dabaa jedhamu. Gumaa danuu jalatti kan hammataman gosoota gumaa qakkee fi gondoroo jedhamantu jiru. Gumaa dabaa jalatti immoo gumaa harka micciirata jedhamutu jalatti ramadama. Gumaa qakkee irratti gumaan qakkee kun akka tasaa yookiin osoo itti yaadamin gumaa ajjechaa raawwatamudha. Ajjechaa kanarraayis gumaa kaffalamudha. Qakkee irratti loon qalamuudha. Meedhicha gosa namni jalaa du'essanii fi namni ajjeesisan illee harkarra godhatuudhaan araara buusamudha. Gondoroon immoo yommuu araara gondoroo yookiin yommuu gondoroo irratti wal araaraman hoolaatu qalama. Inni itti aanu harka micciirratadha. Harki micciirranni itti yaadamee yookiin namni sun namicha sanitti dhaadatee yommuu ajjeesedha. Namni harka micciirrata kana adabamu adabbiin isaa keessaa tokko namarraan adda bahee jiraachuu, nama fuulduratti qaaneffamuu yookiin nama fuulduratti saalfachuu fi kanneen kana fakkaatantu irra gaha. Kanaafuu harka micciirranni ajjechaa itti yaadamee dalagamudha waan ta'eef waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma.